السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جردن كبجمتوتا في جالتمتون هردفتون برسارو معاف. الحمد لله يا نجا كوت نجا يعني كي خنجر الله هن كبجالا بكيرتن مرس نجا. إيجا دعوتوتن كيا برم سرّا خن كيساتي وانا نسمبر سيسو. حالا نمني يرو اسنيف بل بلا كيسان اسم ملي نمني برو كاسو تندن ديني نسمبر سيس. يو أتا سنلين بره هنجرانه يجولس نيجله. إيجا نمني بل فيدا كتسانا برا كاي برابهم ملا. yookiin ijoolleen teessan yookiin jaarsi keessan yookiin jaartiin teessan jechuudha isin galee akka walumaa galatti haala namni gonkumaayyuu bilbila keessan yeroo namni isinitti bilbiluu bilbila keessan namni biroodhaa isin malee kaasuu hin dandeenyeen isin barsiisa. Hatta lakkoofsa nama isiniif bilbilutti jiru san haala namni gonkumaayyuu arguu ittiin dandeenye jechuudha. Bilbilamu arga malee eenyu akka bilbilaa jiru eenyu akka bilbilee gonkumaayyuu haala namni beekuu hin dandeenye jechuudha. Jawwaaluma iyyuu arga malee lakkoofsa nama isinii bilbilee sanis namni arguu hin danda'u akkasuma yoo maqaan illee sajjaltanii jiraatan jechuudha. Maqaa nama sanillee arguu hin danda'u jechuudha. Walumaa galatti abbaa jawwaalaa san malee gonkumaayyuu namni biroodhaa bilbila san kaasuu hin danda'u. Eenyu akka bilbila sanis arguu hin danda'u jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa gama barumsaatiin dabarsaa warroon YouTube chaanaala keenyaaf haarawwataa tan baga nagaa dhuftan jechaa YouTube chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatinadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirratti dabarsan guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification san kilik itti godhadha achi booda all kajettu irratti gochuun dagatinadha. Akkasuma barumsan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenuudhaan waan isin dhibee barachuu dandeessanii barumsa keenya isin tolee viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu like share gochuun dagatinadha. Hanga xumura viidiyoo keessatti faara turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa appilikeeshiniin kun yookaan jawwaala kiyyarratti argaa jirtan kana appilikeeshinii kana pilaastorii keessaa kan argattanii kinoo inni kana jechuudha isin galee liinkii isaadha diskiripshinii yuutuub chaanaala kiyya jalaan isinii ka'a yookiin chaanaala teelegiraama kiyya jalaan isiniif ka'a. Egaa appii kana yeroo buufattan jechuudha irratti kilikni gootanii yeroo irratti kilik gootan haala kanaan isiniif fida. Amma wanti gochuu qabdan asirratti raayitana ni bantu. Ammallee seetingis kan jedhu kilikni gootu. Ammallee asirratti eeyyama kana taniif jechuudha isin galee permishinii kana jechuudha. Halluu permishinii kana haala kana raayititti bantu. Ammallee haala kanaan isiniif fida. Ammallee seetingis kan jedhu kilikni gootu. Ammallee appilikeeshinii kana keessa appilikeeshiniitti amma buuftan sana barbaadanii haala kanaan raayititti ammallee itti bantu. Egaa achi booda raayititti irratti kilik gootanii ni bantanii. Ammallee call button mode kan kilik gootu. Ammallee okay kilik gootu. Achi booda haala kanaan ramzii itti qolfatu jechuudha isin galee. Ramzii kana kunoo karaa afuriin jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf yeroo tokko akkatti haa butuuti. Yeroo lammataa akkatti haa butuuti. Ammallee karamaan amma bute kanaan deebisa. Haala kanaan jechuudha. Haala kanaan next fideera jechuudha isin galee. Isinillee haala barbaadanii ramzii kanatti qolfatu jechuudha isin galee. Achi booda next kilik gootu. Achi booda kunoo asirratti answer kan jedhamu kilik gootu. Egaa achi booda haala kanaan bilbilame jechuudha isin galee. Yeroo haala kanaan bilbilame attaa kunoo lakkoofsi nama bilbilee sun hin mul'atu maqaan nama bilbilee sun illee hin mul'atu jechuudha. Hamma ramzii kana abbaan jawwaalaa sun banutti jechuudha isin galee yookiin namni biroodhaa kaasuu hin danda'u jechuudha. Ramzii kun waan jiruufu ramziidhaan waan cufamee jiruufu namni biroodhaa kaasuu hin danda'u jechuudha isin galee. Abbaan jawwaalaa sunu eenyu akka bilbileef arguu hin danda'u jechuudha. Hanga ramzii kana banutti jechuudha isin galee maqaa abbaa bilbileetis ta'ee yookiin lakkoofsa nama bilbileetis ta'ee arguu hin danda'u jechuudha isin galee. Fakkeenyaaf ani banee haala haalutti ramzii kanaa banuuti. Akkaataan qolfee kun haala kun amma argaa jirtan kanaan ramziin kun yeroo baname bilbila kanallee okay godhee jalaa qabuu danda'a. Lakkoofsa nama bilbilee sanillee arguu danda'a jechuudha. Isin galee yookiin maqaa abbaa bilbilee sana arguu danda'a jechuudha. Haala kanaan bilbila keessan yeroo namni isinitti bilbile akka namni biroodhaa bilbila keessan kaasuu hin dandeenye haala kanaan qolfachuu dandeessanii jechuudha. Egaa nama ofuma kiyyaa bilbilee isinitti agarsiisuti itti bilbilee jechuudha. Na obsaadha. Egaa daawwattootaan kiyyaa nama fi kiyyaa bilbilee ofitti bilbilee isinitti agarsiisuti. Okay. Egaa daawwattootaan kiyya kunoo akkuma amma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Eenyu akka bilbilee maqaa abbaa bilbileellee arguu hin danda'u jechuudha. Namni yoo abbaa san ta'e malee jechuudha isin galee. Abbaa sunuu jechuudha ramzii kana banuu malee eenyu akka bilbila arguu hin danda'u kunoo kana akkatan qolfee. Haala kanaan ramzii kana banee nama san jalaa illee kaasuu danda'a. Lakkoofsa nama bilbilee yookiin maqaa abbaa bilbilee fi sanii illee arguu danda'a jechuudha. Yoo abbaan ta'een garuu eenyumtuu
bilbila kana kaasuu hin danda'u eenyu akka bilbilallee arguu hin danda'u jechuudha isin galee abbaan sunuu waan ramzii ofii beekuuf kaasullee banullee danda'a malee jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin gala jeetan abdii qabaa barumsa keenya kanarraadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinadha. Barumsa birooti naga olte deebinutti waan hordoftaniif galatooma.